Bulchiinsi magaalaa Finfinnee raawwii hojii karoora bara baajataa 2018 kurmaana tokkoffaa gamaggamuu eegale. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee jalqabbii gamaggamichaa irratti haasawaa taasisaniin baatii 3 darban karoora guyyoota 90 baasuun hojiileen fayyadamummaa jiraattota magaalattii mirkaneessan hojjetamuu himan. በክረምቱ ወራት ማህበረሰቡ ላይ በርካታ የኑሮ ጫና የሚያሳድሩ ባቲ ገና ዲሞታ ሐዋሳራን ዲባ ጌሲሱ ዳንዳን ረጥየፈቹን ካሮራ ጉያ 90 ባስኔ ሆጂት ገሌ keessattuu tibba gannaa hawaasni galii gadi aanaa qabanii fi biyyaaf oolmaa olaanaa oolanii dadhaban akka hin hubamneef gabaatas gabbeessuuf tarkaanfii garaagaraa fudhachuurraa eegalee manneen haaromsuun hojii guddaan hojjetameera. Qooda fudhattoota waliin ta'uun oomishni heddumminaan gara magaalaa akka seenu taasifameera. Ayyaanonni uummataa fi amantaa duudhaa isaanii eeggatanii akka kabajaman taasisuun dabalata hariiroo saboota fi sablammootaa karaa cimsuu danda'aniin akka kabajaman taasifamuu himan. የህዝባዊ በዓላት በሴታቸውን ጠብቀው ayyaanonni uummataa karaa duudhaa isaanii eeggataniin akka kabajaman taasisuun cinatti hariiroo lammiilee Itoophiyaa gidduu jiru karaa cimseen akka kabajamu taasifameera. Ayyaanota tokkummaaf gamtaan itti mul'atedha. Karaa miidhagina qabuun akka kabajaman taasifneerra. Finfinnee wiirtuu konfiraansii tuurizimii taasisaa jirra. Yaa'ii fi konfiraansiiwwan gurguddoon waqtiitti geggeeffamanidha. Hojii tuuristoonni yeroo tokko Finfinnee yoo dhufan magaalattii hawwuun deebi'anii akka dhufan taasisan gurguddaa hojjanneerra. Kurmaanni tokkoffaan bara 2018 yeroo qophii qofa osoo hin taane Finfinnee yeroo hojii hedduu itti mirkaneessiteedhas jedhan. የዝግጅት ምዕራፍ ብለን እንደከዚህ በፊቱ በስልጠና በግምገማ በቅድ ዝግጅት akka kanaan dura kurmaanni tokkoffaan boqonnaa qophiiti jennee leenjii qophii karooraati jechuun yeroon qisaasee hin jiru. Lameenuu wal faana hojjechuun milkaa'inoonni hedduun galma'aniiru. Galii walitti qabuu dabalatee pirojektoota gurguddoo ijaaruun xumuruun danda'ameera. Kanaan dura tibba gannaa pirojektiin hin hojjetamu ilaalcha jedhus yeroo itti hambifnedha. Baatii 9 hafaniifis qophii cimaa yeroo itti taasisnedha. Bara baajataa 2018 kurmaana tokkoffaatti milkaa'inoonni galmaanis gaaffii uummataa deebisuuf kana caalaa hojjechuu gaafata jedhan kantiibaa Adaanech. ህዝቡ ከሚጠይቀው የመልማት ጥያቄ አንፃር አሁንም ገና ብዙ መስራት ይጠበቅብናል። Gaaffii uummanni misoomaaf qabu deebisuuf ammas nu hafa. Fedhiin uummataa misooma bulchiinsa gaarii tajaajila si'ataadha. Waltajjii marii filattootaaf filatamtootaa irratti hawaasni gaaffii kana caalaa misoomuu kaasaa jira. Kanaaf hojii hojjanne akka hamileetti hidhannee caalmaaf of qopheessuu barbaachisa. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hanqinoonni akka turan kaasaniiru. ምንም እንኳን ጥሩ አፈጻጸሞች ተመዝግበዋል ብንልም ድክመቶችና ጉድለቶች ደግሞ አልነበሩ ማለት አይደለም። Raawwii olaanaan galma'anis hanqinoonni tokkollee hin jiran jechuun hin danda'amu. Gamaggamni keenya milkaa'inoota argaman akkamiin itti fufsiisnaa, hanqinoota akkamiitu nu mudate kan jedhu adda baasuudha. Hooggansa gidduu raawwii irratti garaagarummaan ni jira. Komii hawaasni kenniinsa tajaajilaa irratti kaasu furuun barbaachisaadha. Kenniinsa tajaajilaa teeknooloojiin dijitaalessuun dabalata. Ilaalcha namootaa irratti hojjechuu qabna. Hojii hojjetameef ragaa qindeessanii qabuu irratti hanqinni jira. Kun sirreeffamuu qaba. Gamaggamni raawwii hojii kurmaana tokkoffaa bara baajataa 2018 bulchiinsa magaalaa Finfinnee guyyoota 2 kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera.